jiru akkuma maasaa irru waldaanii siyaasa tamittiin ilaalti biyya geggeessu biyya bulchuu attamitti ilaalti. Ani sichi si'a meeqa yooni deebi'ee dhaladhe siyaasa keessa kan seenne beeka. Sababiin isaa hojii koo argadheera waan hin ta'eef. Garuu liistii luboota siyaasa Ameerikaa keessa galanii gugulii godhee ilaaluun yaale. Lakkaa'uun yaale baay'eedha. Steetiidhaan gargaaramanii jiru. Seneetoroonni meeqa luboota kan turanii gaavarnaroonni meeqa House of Representatives meeqa akka isaan keessaa ba'an liistii isaanii baay'ee agarra. Biyya kana keessatti luboota turanii isa modhiisanii gara dhaqanii biyya yoo bulchine irra caalaa bu'aa buufnanii ofii isaanii caalmaa iddootti caalmaa bu'aa buusaa argatanii gara sanatti kan deeman baay'eetu jira jechuudha. Nu biratti akkamittiin ilaalama? Saba keenya gidduutti akkamittiin ilaalama? Waldaan akkamittiin ilaalti siyaasaa fi siyaasa akkamittiin ilaalama waldaa keessatti? Egaa obboloonni koo lamaan baay'ee irratti dubbataniiru. Yeroo dheeraa hin furadhu jedhee yaada. Akkamma luba Bushuraan jedhe jechumti siyaasa jedhu yookaan politiksiin jedhu kuni haala keessa dabarsineen kan ka'e. Isuman dhaladhee siyaasa yeroodhaan nannaan jechuun namoonni siyaasaa biyya geggeessuu jedhan utuu cabsanii utuu ajjeesanii qayshibirri utuu jedhanii waan adda addaan dhagaasaa ta'ee fi siyaasa jechuun imeejii gaarii yookaan immoo wannoo gaarii sammuu koo keessatti hin qabaanne sana biiktimiin tokko ana jechuudha. Egaa siyaasa kana utuu waldaan akkamitti ilaalti? Waldaan keessatti hirmaachuun irra jira moo irra hin jira utuu hin jedhini waa laman utuu qulqulleeffadhee natti tola. Tokkoffaan siyaasi maali? Lammata immoo amma beekutti. Lammata immoo waldaamti inni jennu kun waldaame inni waamnu kun maali? Isa jedhuuf keessatti hirmaachuuf dhiisuu ishee utuu ilaalee fuuldura. Siyaasni inni jedhu kuni akkuma nama siin jedhee namoonni biyya guddatan kana keessa jiranii, namoonni iddoo adda addaa jiranii, namoonni biyya keenya Afrikaa keessa jiranii sadarkaama biyya isaaniitis siyaasa kanaa hiikatti kenna. Haaluma keessa darbanii kaleessa haaluma isaan mudate hiikatti kenna. Dhagahuu kan hin barbaanne siyaasa inni jedhu mataan isaayyuu nama suukenna isaa iddoo tokko immoo siyaasa kana namoonni relax godhanii siyaasa jechuun yeroo haasa'aniin argina. Siyaasa jechuun ani akka hubadhutti politics inni jedhu kun police kan jedhu. Police jechuun seat jechuudha. Seat state jechuudha. Uummata jechuudha. Siyaasni inni jedhu kun uummanni jiru kun uummanni waaqayyo waame kun uummanni waaqayyo lafarratti uume kun akkamittiin jiraata? Akkamittiin jireenya isaa geggeeffata? Yooma akkam ta'e gaariidha. Bifa siyaasaa, bifa dinagdeen ta'uu danda'a, bifa fayyaan ta'uu danda'a, albuudaatti gargaaramuu ta'uu danda'a, qilleensa kana kunuunsanii eeguu, naannoo kunuunsanii eeguu danda'a. Waan baay'ee qaba. Isa kana ilmaan namaatiif akka inni ta'u, ilmaan namaa duwwaa otoo hin ta'in bineensota biyya uumaman kanaaf iyyuu akka inni ta'utti mijeessanii tooratti qabsiisanii bulchuu natti fakkaata. Akkasii sila. Siyaasa jechuun waa'ee namicha isa bituu yookaan waa'ee jeneraalaa otoo hin ta'in waa'ee uummataati. Citizen jechuudha. Waa'ee uummataa, waa'ee lammiiti. Lammiin kuni uumama waaqayyo uume as biyya lafaa keessa jiru kana keessatti inni kaan gammoojjii keessatti uumame, inni kaan baddaa keessatti uumame, inni kaan lafa ol jedhaa irratti, inni kaan lafa ol qixxee irratti uumame, bu'aa bayii adda addaa irratti uumame, inni kaan albuudaa qaba, inni kaan albuudaa hin qabu, inni kaan tokkoon jiraata, inni kaan immoo waan adda biraadhaan jiraata. Isa kana walitti fidee nama akkamittiin connected ta'e wal qabatee akkamittiin deema isa jedhu aartii isaati siyaasa jechuudha. Siyaasi akka nuti hubannee akka biyya guddataa jiran keessatti hubanne immoo abbi tokko iddoo qabatee karaa inni ba'aa itti baataa, karaa inni galaa itti galtaa, dhiisaa yoo dhiistaa, godhaa itti gootaa akkuma nama remote controlling godhu sababii ta'ee fi siyaasa kana akkas miti sila. Inni kun akkasi. Egaa waldaan kiristiyaanaa isan jedhu yeroo naqu waldaan kiristiyaanaa walitti dhufeenya namootaati. Namoota karaa Kiristoos Yesuus fayyanii jireenya kana booddee jireenya amma jiraannu kana booddee immoo jireenyi jira warri jedhan jireenya isa keessa jiraatan kana immoo kunuunsanii akka waaqayyo kenneefitti qabatanii
Jireenya isa jira jedhamee dhugaa nuu ba'ame sanatti immoo darbuudhaa fi as keessatti shaakalu, as keessatti jireenya tokkummaa, jireenya walqixxummaa, jireenya namaa ho'u, jireenya nama miidhuu dhiisuu, jireenya ho'aa agarsiisuu kanaa jiraatanii jireenya boqonnaatti immoo akka darban warra ta'anidha, warra walitti dhufanidha. Amma gaa waldaa yeroo jennu ikleeshiyaa, waldaa jechuun warra waamame jechuudha. Warra waamame gaarii hojjechuuf, gaarii jiraachuuf, jireenya bara baraatiif, namaa ho'uudhaaf. Jireenyi kana duwwaa miti warra jedhan jireenya kana garas immoo jireenya jira warra jedhan kanatti walitti waamame. Maqaan isaa walitti waldaa ta'e egaa. Waldaa kana kan dhaabe Kiristoos Yesuus. Hundeen isaa kan irra dhaabate immoo Kiristoos irratti dhaabate. Amma gaa namoonni waldaa ta'anii walitti dhufanii organizeeshinii uumu. Ejjennoo akka organizeeshiniitti qabaatan waldaa keessa jira. Ejjennoon akka dhuunfaatti qabaatan immoo jira. Namni sun nama dhufe. Yeroo waldaa dhufu waan hunduma isaa dhiisee waan fedhus waan wanni ta'us dhiisee mati waldaa dhufe jechuutu hin ta'in kan isa tokko ga'u bu'uurri amantii Kiristoos Yesuusiin fayyanii jireenya bara baraa salveeshin isa jennutti amananii as keessatti nagaan jiraatanii darbanii jiraachuudhaaf dhufe. Yeroo dhufu garuu intarestii mataa isaatii qabaname. Egaa waldaan akka waliigalaatti akkasittiin biyya dhaqaa geggeessaa, akkasitti akka godhaa, kun akkas ta'uu qabaa, akkasitti deeggaraa, warra akkasii gaariidha, warra akkasii immoo gadheedha. Warra akkasii immoo akkasii jettee keessan galtu. Garuu namoonni mul'ata kanaa qabanii iddoo kanatti dhimma baasa as keessatti nama nagaadhaan busha haadha hiyyeessaadhaan falma isa dubbachuu hin dandeenyeef hin dubbadhu jedhanii bifa amantaadhaanis bifa dhaqanii toora biyya lafaa keessatti waa wal qixxeessanii bushuudha jedheera siyaasii toora sana keessatti dhimma baasa jedhee namni mul'ata qabu akka dhuunfaa isaatti dhaqee dhimma baasuu danda'a. Waldaan immoo wanta biyyaaf dhimma baasu keessatti dubbii waaqayyoo sin abbooma. Haadha hiyyeessaadhaaf falmaa isa dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhaa isa waa dhabee waan inni dhabeen godhaa mirga isaatiif dhaabadhaa sababii jedhuu fi kana dhaabachuudhaaf immoo waldaan konneektidii taatee diskonnektii taatee irraa fagaattee otoo hin ta'in waldaan akka dubbii waaqayyootti gumaacha hariiroo nama bushuu kana keessatti waan fudhachuun irra jiru akka dubbii waaqayyootti fudhachuun ishee dirqama jaalala miti. Namoonni waldaa keessa jiran immoo kan keessa kaa'ame kan itti amananii fi kan dhugaas irra dhaabatanii kun saba koo fayyaduu danda'a kan jedhan waan keessatti hirmaatan immoo waldaan maaliif iddoo sana dhaqxee hirmaatte maaliif akka goote amma dubbii waaqayyoo eegametti amma dubbii waaqayyoo namarratti hin kaa'amnetti amma namarraa mattaan hin fudhatamnetti amma nama bal'eessuun hankoo caala afaanis kan koo caala qomoonis kan koo caala jechis kan koo caala isan jedhee wayya amma hin jennetti nama hundumaa uumama waaqayyoo jedhanii walitti qabanii namni immoo waan inni qabuuf kunuunsanii keessatti yoo dhaqanii hirmaatanii lakki kana keessatti hirmaatteettee waldaan darbattee yeroo gattu hin qabdu. Amma gaa yeroo amma yaada natti kennaniiru waldaan isa keessan galtudha. Waldaan kiristiyaanaa nama nuu kaasee jennee kadhan. Sagalee waaqayyoo amma kan sila dubbadhee dubbii waaqayyoo hojii gaariidhaaf nama qopheessaa jedha. Jal'ina kan ta'e siyaasa keessatti hatuudhaa, dhiibuudhaan, koowwayyaadhaa, dhoksanii balleessuudhaa, marcumarra taa'uudhaaf nama baay'ee fixuudhaa, nama tokkicha iddoo sanatti eeguudhaaf nama kumaatamatti lakkaa'u fixuudhaa rakkin isaa malee hariiroo biyyi lafaa kunii ittiin gaarummaadhaan walii wajjin hin jiraatu namni ga'eesaa waaqayyo sammuu isaa keessa kennaa kennetti hirmaachuunsaa fafa tokko iyyuu hin qabu. Waldaan garuu charchiif isteetii jira. Kingdamiidha waldaan kan ishee ittiin bultu. Kingshiipidha. Waldaan kiristiyaanaa jechuudha. Kingdamiin immoo mootiin tokkichuma waaqayyo. Namoonni jala jiran immoo warra waaqayyoon hordofanidha. Waldaan kiristiyaanaa kingshiipii wanta kana dhiistee waanuma namni jedheen vootiidhaan irra caalaa jedhee nama baay'ee jedhe sababii ta'e fudhatamuu qaba isa jedhuun mootummaa isheen geggeessitu. Garuu sana keessatti hirmaachuudhaanii otuu kingdamii waaqayyo mootummaa inni ishee ittiin bulchu sana otuu gadi dhiisin namaaf dhimma baasuuf biyyaaf dhimma baasuuf bineensa alaaf illee caakkaa kanaaf illee dhimma baasuudhaaf wanta hariiroo kana keessatti hirmaattu jibbuu tokko qaba jedhee yaadu. Namni immoo dhugaadhaaf hafuuraan gaariidha nama fayyada waaqayyo sitti boqota namni sitti boqotetti waa yaaddu tokko formulaan hin jiru akka maatimaatiksii karaa kana yoo hojjettan kana dhufa wanti jedhamu hin jiru. Dhugaan waaqayyo namatti mul'isu hin cabsin, hin balleessin, hin gaaga'in, hin dhiibin, hin ajjeesin, hin dhiibin, wannoon godhin malee wanti dhugaadha jedhanii keessatti hirmaatanii
wanta fafa qabu, wanta gadhee qabu, wanta qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa tarii haala amma dhufe keessatti akkamittiin kanatti hirmaachuu dandeenya jedhu tarii yoo itti fufamee gaaffiin jiraate wannoo ta'uu danda'a. Garuu pirejidii yookaan jibba siyaasa needhu suni nutu jaallatee min nu jibbisiisan. Waldaan jaallatee min sabi jaallatee min siyaasuma yeroo jedhanii balufaa ergachi keessa lixanii badanii jedhama nama gaariitu. Sababiin isaa siistamiin isaa yeroo si liqimsu akkati waan dhaxxeef hojjettu si godhatu hin ta'in akkati waan isaan achitti qopheessan hojjettu si godha. Inni amma si yanaa garuu waan waaqayyo si keessa kaa'edhattee itti dhangalaafte hojjechuun carraansa argameera yoo ta'e namoonni keessatti carraasaa qooda yeroo fudhatanii dubbii waaqayyo irraa utuu hin kaatin waldaan kiristaanaa waan akkasii keessa seenaan jettu hojii koo tetteemma fudhattee biyya bushuudhaaf pirogiraamii baafattee waan adda addaa irratti immoo gootu waldaan kiristaanaa seedhu yaada. Waaqayyo si haa eebbisu. Gaaffii gaggabaabaa lama kaafnee xumurraa gaggabaabsinee deebifna. Luba bushuraatti hin deebi'a. Amma diimokiraasiin jedhamaa labsamaa dubbatamaa jiru kun biyya keenya keessatti ka'ee yoo dagaage yoo dhufee nurra dhangala'e akkuma biyya Ameerikaa kana keessatti nuyi argaa jirru warras keessa jirru biyya sanatti yoo ta'e qophaadha namni kanaaf ijoolleen akka ittiin guddanne akka ittoon barree dhaloonni lama sadii yoo waa'ee kanaan beekaniiti maal gochuutu nurra jira akka nama dhuunfaatti diimokiraasiin kun guutuudhaa guutuutti yookaan dhibbaa dhibbatti akka Dr. Abiy yeroo iddoo kana dhufee namni mirkaneessa dhibbaa dhibbadhe iddoo kanatti haasa'aa jiru ture yoo mirkanaa'e diimokiraasiin kun itti gaafatamummaan nama dhuunfaa maal fakkaata? Yaa ammallee wanti jechuu barbaadu diimokiraasii ka jedhu jechi kun maal jechuu oo ka jedhu namni hubachuu irra jiraata. Jechi kun maal inni akka dikshineerii adda addaatitti illee hiikaan isaa majority rules yookiin ammoo harka caalaan ka bulu yookiin ammoo namni mirga qabaatee waan kiyya kana hin godhadha jedheeti caalma isaatiin fedhii ufiitiin fedhii dhaloota mirga isaatiin fayyadameet waan tokko hojjechuu irra hirmaachuu isa walumaa galatti mul'isa jechuudha. Kana yeroo jennu namni tokko waa cabsee ka'eeti diimokiraasii mirga kiyya jechuu hin danda'u. Nama ajjeesee ka'ee diimokiraasii jechuu hin danda'u. Garuu maan diimokiraasii of keessatti ka qabatee ammatu yeroo hundumaa mirga namaa namni dhalootatti waan dhika isaaf kenne mirga isaaf kenneera namummaa mirga namummaa waan kabaju jechuudha. Akkas yoo jenne biyyuma Ameerikaa kana keessatti illee perfect imit diimokiraasiin hin jira keessa dhiibbaan hin jira kalariin hin jira bakka ati dhufteen hin jira haa ta'u ammoo guddataa jira jechuudha. Am biyya keenya keessatti ganaa dhalatee ka deemaa maani daa'imuu jedhamu daaddee jedhama. Just akkas keessa ka jiru kana uduu overwhelm ta'e uduu nurra cambalaqe uduu dhufeeti akkamitti handilii godhuu dandeenya ka jedhu sana ilaalchi keenya jijjiiramu irra jiraata. Namoonni dhagayan ilaalchi keenya jijjiiramee nama tokko namummaa kabajuu nurra jiraata. Mirga kiyya namni tokko dhiibu irra jiraatu illee mirga nama tokko dhiibu irra jiraatu jechuudha. Kanaaf ilaalchi keenya waan sabaan wal qabate yookiin ammoo waan sanyii wal qabate oduu hin taane akka kiristaana tokkootitti namni hundinuu qixxee. Qixxee uumamaa yoo qixxee ta'e garuu ilaalchaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u tooftaan haa ta'u garaagarummaa qaba. Namni tokko haasawa danda'ee namoota amansiisuu ka danda'u namni tokko ammoo cadhiseetuma waan tokko ilaalee ka'eeti hennaa hojjetu sirri hojjechuu hin danda'a. Garuu vaaraayitii waan qabnuuf garaagarummaa waan qabnuuf san walitti deebisee ka'eeti guddina biyyaatiif dhaloonni hiyyummaa keessaa ba'anii haala kamiini akkamitti wal qixxeen kennaa yookiin dinagdee biyya saniitti attamitti wal qixxeen namni tokko fayyadamuu danda'a. Eessaallee haa dhufu eessattillee haa dhalatu akka ilaalcha kiristaanaatti akka ta'u irra jira. Kanaaf diimokiraasiin kunin yoo dhufee jedha attamitti handilii godhu irra jiraatama ka jedhamu waldaan kiristaanaa ammallee gammaddee uf dagachuu usi irra hin jiraatu. Namoota guddisuu qopheessuu yoo ufiillee luboonni waldaa keessatti tajaajilan yoo hin dandeenye nama biraa affeeranii kanii namoota akka qopheessan dargaggoota akka qopheessan jeequmsa adda addaa akka hin kaafne waa akka hin caccabsine akka hin gubne garuu hojjetanii kanii mul'isaniiti namoota wal qixxee carraa waan nuuf kenne kanaan akka ittiin fayyadaman sammuu isaanii irraa ilaalcha isaanii irraa jalqabeeti haga jireenya isaanii akka ittiin jijjiiraman
Treeningii baay'ee barbaachisaa, barumsa baay'ee barbaachisaa, kitaabni qulqulluu holistikii baay'ee. Wama hafuuraa qofa irra utuu hin taane waan foonii, waan jireenya namni yoo fooniin jiraata waldaa illee dhufeetu waaqa waaqeffachuuf danda'a. Yoo mirgi namaallee eegamee jedhe namni waldaa dhufee illee bakkee tokkotti tokkummaanii waaqa waaqeffachuuf danda'a. Kanaaf wanti guddaan attamitti kunuunsuu dandeenya. Dimokiraasiin uduu akka amma yaadatamu kana dhufeetii ka jedhe. Haguma amma dhufee kana haalli namoonni ittiin simataaran, haalli namoonni ittiin kunuunsaaran garaagarummaan baay'ee jira. Kun ammoo piroosesii yookiin adeemsa keessaan fooyya'aa. Ji'a arfanadhaa har'a ammoo fooyya'aa jira. Hooppi guddaa yookiin abdii guddatu jira. Kanaaf akka kiristaanaatitti akka waldaan kiristaanaa haala dimokiraasiin dhufe kana yookiin walqixxummaan aangoon namootaa karaa kamiin hundinuu sadarkaa kamiin akkaataa ittiin shira yookiin ammoo maal jedhama rooliin shiraamidha. Karaa kamiin akka ittiin taphachuuf shoora ittiin taphachuuf danda'an kan namoonni waldaa geggeessan yoo ogummaa kanaallee hin qabne warra ogummaa qabu fidaniit akka tireeningii adda addaa waldoota keessatti dargaggootaaf akka kennan waan kanneen godhaa kunuunsuu hin danda'anii kaafee ammoo obboleeyyaa itti da'uu hin danda'u. Siyaabisoo gaggabaabsinee lubbi fiqiruun itti nu dabala. Pirezidaantiin Ameerikaa tokko namni hundumtuu oobdii isaa yoo qulleesse guutummaan Ameerikaa qulqulluu taatee. Dimokiraasiin kun dhufee yoo biyya keenya keessa guutee itti gaafatamummaan nama dhuunfamaan. Akkuma obboloonni koo babal'isanii jedhanii garuu waan gabaabsuudhaa fi qabxii malaman jechuu fedha kanarratti. Tokkoffaanii dimokiraasiin kun maali akkamitti immoo hojiirra ooluu danda'a? Ani nama siyaasaa sababii hin taanee fi mooroo fi konteekstiin keessatti haasofnu gabaabaadha. Akka nama tajaajilaa akka nama kiristiyaana tokkotti naasa'a. Inni lammataa immoo waldaan kiristiyaanaa kun as keessatti kaleessas akkamittiin dimokiraasii kanatti dhimma ba'aa turte, boris akkamittiin dhimma ba'aati. Garii dagannaan immoo achi keessa jiraate waldaa kiristiyaanaa as keessatti of ilaalu jedhee waan inni yaaduun qabxii malamaan kana kaasa. Dimokiraasiin walumaa gala kana caalaa ibsuun hin danda'ama garuu dimokiraasii jechuun yeroo aangoon harka uummataa seenu jechuudha. Dimokiraasii jechuun diimo jechuun uummata jechuudha. Kiraatos jechuun immoo ruul yookaan immoo paawur jechuudha. Dimokiraasiin harka uummataa harka saba bal'aa jechuun aangoon harka saba bal'aa yeroo galu jechuudha. Akkas jechuun sabi bal'aa kana hundumatu muummicha ministeeraa ta'a, hunduma jeneraala ta'a, hundumatu pirezidaantii ta'a, hundumatu ministeera ta'a jechuu miti. Harka uummataa gale jechuun uummati namoota kaawwate filatee kun dhimma naa baasa jedhee mirga filatee dhaqeelaa isa kana naa wayya. Isa kanatu quuqama koo galaaf isa kanatu akkas taate mirga dhaqee filatee nama kaachoroo qabaatu aangoo sanaa namicha sanaaf yeroo laattu uummata sana keessatti argita. Uummaticha keessatti argama namicha keessatti. Amma yeroo dimokiraasii jennu anis kana gochuu hin danda'a, anis kana gochuu hin danda'a miti. Delegeeshinii baruudha. Ani nama filadhee nama kaawwadhee kennatan itti kennadhe kanaan namichi kun yeroo inni hojjetu ani immoo namichi kun waan inni jedhu nan dhaga'a. Maaliif natu kennate saabite dirqamaan otuu hin ta'in hatamee otuu hin ta'in reebamee otuu hin ta'in isa filte malee hin hidhamtaa isa kaawwatte malee isa maqaa dhoofte malee akka godhamte otuu hin jedhin namni dimokiraasii jira jechuun yeroo inni dhaqee sana kaatee isa keessatti immoo nama sana keessatti of arguudha. Nama sana keessatti of arge jechuun immoo yeroo abboomamuufidha. Ogummaan kun hin jiru taanaan dimokiraasiin keewoosii ta'a. Kanshesii namaa malee keewoosii ta'a. Yeroo namatti gadhiifame jedhu warri gamaas waan barbaadan hojjetanii warri gamanaas waan barbaadan hojjetan jechuu miti. Warri gamaa warri gamanaa mirga waaqayyos kenneef dimokiraasii waaqayyo kenneefitti dimokiraasii dhufe kanatti dhimma ba'ee waa kaawwadhee waan an kaawwadhe sun immoo hankooti ana kaawwate nan abboomamaaf jedhee yeroonni seera jiruuf jalatti yeroo buluudha. Amma maal rakkin isaa namni nama hin kaa'anne isaa biteef namni dhufee immoo isaa biteef namni keessatti of arguu dadhabe. Keessatti of arguu dadhabe. Sadarkaa akkamitti warra geggeessan keessatti sin argan si keessatti amma of hin argan taanaan namni si abboomamu.
waanuma barbaadu godha. Isa kanaaf dimokiraasii kanaa akka dhuunfaatti namni maal gochuu qaba? Tokkoffaan mirga sana dhuunfachuu isaa mirkaneeffate booddee waliigalaan immoo walitti qabee akka itti geggeeffamu walii wajjiniin mijeeffachuudha. Abboomamuudha, dhaga'uudha. Akkam obboleessi keenya jedhe waa darbachuu, waa cabsuun dimokiraasii ofii miti. Walii wajjinii wanta godhachuudha. Karaa waldaa kiristiyaanaa yeroo namu. Waldaan kiristiyaanaa baay'ee yeroo hundaa fakkeenya fudhatu tokkoon fudha. Walitti naa qabee to'annoo taasisaa bitee. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkasee. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyeedha. Paakeejii sana keessa karaadhaaf dhugaaf jireenya jira. Dimokiraasiin yeroo dimokiraasii jedhamu yeroo toora qabaatudha. Amma waldaan kiristiyaanaa Kiristoos Yesuus kiristiyaana jechuun Kiristoos duukaa bu'uudha. Kiristoos immoo ani kana sannedhe isa ta'uudha. Waan biraa miti. Karaan irra deeman jira jechuudha. Karaa barbaada irra deemu miti. Karaa mabbayii irra deemu miti. Karaan irra deeman ani karaadhaa jedhee namni anatti amanu karaa irra deemu qaba. Toora irra deemu qaba. Namni anatti amanu namni kaayyoo koo fudhatu, namni geggeessaa koo fudhatu dhugaadhaan dhugaa qabaa. Karaan erga jiraatee dhugaattiin karicha irra deeman immoo jira. Dhugaan ittiin karicha irra deeman karaamti jiraateef namni deemee iddoo tokko hin ga'u. Karaa sanarra deegee dhaqee wanta bira ga'uu danda'u akkamittiin immoo seeraan deemee akka achi ga'u wanta dhugaa ta'e tokko wanta malaammachoo hin qabne tokko dhugaan ittiin karicha irra deeman jira jechuudha. Jireenyaan yeroo jedhu immoo karaa qabaatanii dhugaa sattiin karicharra adeeman qabaatanii garatti adeemanis jiraachuu tura. Inni immoo jireenya. Namni dimokiraasiin qaba yeroo jedhu tokko toora ittiin adeemu qabaachuu turreera. Lammaffaan waan ittiin tooricharra adeemu qabaachuu qaba. Sadaffaan lafa dhaqu qabaachuu qaba. Anamma har'a mirga dimokiraasiin qaba jedhee waan barbaade yoon godhe dhumarratti xiyyeeffannaa iddoon ga'u tokko hin beeku yoon ta'e deemsisu karaan sunis ofuma hojjetame inni ittiin karicharra deemamu seerichis ofumaa ba'e ani iddoon ga'u qabu taana. Faayinaalii iddoo ittiin naga'u tokko qaba jechuudha. Amma gaa maaltu barbaachisaa akka dhuunfaatti dimokiraasiitti baruuni overnaayitii minii galgaluma tokkoon itti barama miti. Toora qabaachuun akka irra jiru toorri kun akkasitti jira. Namni mirga isaa argate yeroo jedhamu namni filachuu danda'ee dubbachuu danda'ee barreessuu danda'e yeroo jedhani waanuma sitti tolu. Amma macaafa qulqulluu keessatti hundumti keenya akka beennu macaafa abboota firdii keessatti boqonnaa 17:21 yeroo laaltani maayidhaa bara sanaa mootiin hin jiru waan ta'eedhaaf namni waanuma isatti tole waanuma gaarii dhedhee yaadu hojjetaa. Waan gaariidha jedhu yaadee hojjeta garuu namichi gaariidha jedhee yaadu nama dabra biratti gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti sentiraal ta'e tokko jiraachuu turreera. Wanti jiraachuun irra jiru tokko jiraachuu turreera. Kanaaf amma abbooti firdii turaniiru hojiin isaanii muraasa. Waan isaan hojjechuu danda'an muraasa. Firdii kennu. Yeroo namni dhufee himatu haala tokko tokko ilaalanii firdii kennu garuu liidarii biyya sana bushuu mootii miti. Kanaaf mootiin yommuu dhibutti namni keeyotikii ta'e namni wal makeedha. Kanaaf hunduma isaa dandeetti laadhannee abboomamuu fennurra jira inni jennu isa kanaafan jedhe amman. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa karaa qabdii, dhugaa qabdii, jireenya qabdii, toorri kun jiraannaan gaarii ta'a. Garuu toora kana keessatti nama eeguu fi nama kana barsiisuun. Waldaan kiristiyaanaa dirqamatti laatameen akkamittiin ayaataan dimokiraasii argametti yookaan wanta kana mirga argametti akkamittiin fayyadamuun akka dubbii waaqayyootti akka irra jiru. Warri siyaasa geggeessanii, warri biyya bushanii seektarii jiranitti dargaggoota haa ta'u, dubartoota, ijoollee keenyaa haa ta'u, abboota keenya haa ta'u, ilaa kaleessa kana keessa turre, kaleessa akka keessa turre, amma garuu dimokiraasii jechuun akka kana, amma mirga harka uummataa galeera, uummati garuu kunuunsee akka kanatti irratti hojjechuu qaba kan jedhu disiipiliinii mataa isaatii qaba, seera mataa isaatii qaba. Namni otuu hin baratin ganuma yoo dhiiste garuu akkaataatti dimokiraasii sana gargaaru nam balleesseedha intentionally yookaan beekee makawuu yoo ta'in keessa lixanii akka itti gargaaraman wallaaluun sababii jiraatuu fi qoodii warra waldaa biyya geggeessuu qoodii warra waldaa geggeessuu geggeessaan iddoo kamiyyuu jiru haala kana nama hubachiisuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Uummata harka mirga galee jechuun namni waan barbaade godhachuu tun ta'in namni walitti buufateetu aangoo tokko kenne aangoo sana jalatti bulee waan garaa isaatii filatee waan garaa isaatii hin iyyoo jedhee waan garaa isaatii immoo tolee jedhee isa gaarii sana fudhatee humna kanaan yeroo achi kaa'atee kana natu kaawwatee laa kana natu godhate jedhee abboomamee fi akka seera sanaatti yeroo bulu dimokiraasiin wannoo ta'a. Yoo kun hin ta'u ta'e garuu dadhabiinsa namoota warra dimokiraasii arganne duwwaatu hin ta'in, dadhabiinsa hubannoo sana keessatti uumuu dadhabuudhaan akka obboleessi koo jedhe iddoo jirrutti
uumuu dadhabuudha. Nama qopheessuu dadhabuudha. Jireenya toora qabuuf jireenya nagaa jiraachisuu dubbii Waaqayyoo nama hojii gaariif nama qopheessedha. Nama sirran deddeebi'a wantichi. Hojii gaariif qopheessaa jirraa isa jedhu of ilaaluu danda'u ni jira akka waldaa kiristaanaatti. Akka warra geggeessaatti immoo inni kaleessaa isin hin baafne. Inni kaleessa uummata cuqqaalan hin taane. Waaqayyo Musee mafaa kaasee warruma harka qullaa ulee masheettiin hoolaatissan hin kaasee dhaqee Fariyoon hin jissee waggaa 330 warra taanii xuubii hojjetan warra garafaman warra dhiitamanii dhaqee folloggoodhi nama lama Musee Fariyoon itti ergee waame. Waaqayyo har'a yeroo barbaadu waan barbaade yeroo isaatti gochuu danda'a. Yeroo Waaqayyo garuu yeroo namaa miti. Kanaaf inni kaleessaan gashine. Warri bushanis inni kalee akka hin furre baranii warri geggeeffamanis keewootikiin kalee akka hin furre barame. Garuu Waaqayyo akka kanatti saba isaatti gargaarame kana fide kana akka kanatti dimokiraasii akka kana ta'e tooraan itti wannoo taana barsiisuun barbaachisaadha hubachiisuun barbaachisaadha namni hubatee isa barate sanatti buluun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Waaqayyo sinaa eebbisu waa'ee dimokiraasii irratti haasaa irratti miti kunuunsinaa dimokiraasii dhufe kanas jedhu nyaati dhanna keenyaaf baay'ee barbaachisaadha nyaata malee jiraachuu hin dandeenyu dhanni keenya yoo nyaata dhabe hin du'a garmalee nyaachuun immoo deebi'ee dhukkoo biraa fida. Nyaati akkatti nyaatan qaba jechuudha. Dimokiraasiin baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo ilmaan namootaatiif kennee qabaa sabannaan nu balleessuu danda'a. Kanaaf hoore akkama keessummoota keenyarraa dhagaa jirrutti warri ijoollee isaanii manatti gorsuun hiriyoonni ta'anii waa'ee dimokiraasii wal gorsuun dhaabbileen amantaa hundumtuu warra isaan jala jiran hundumaa barsiisuun dhaabbileen siyaasaa hundumtuu uummata isaanii barsiisuun iddoo hojiitti namni barachuun kariikulamii mana barumsaa keessa galanii barattoonni kana barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana kan nuyi ittiin fiduu dandeenyu barumsaaf wal gorsuudha. Gaaffii tokko duwwaa ergan isaan gaafadhee booddee iddooma kanarratti xumuruu yaalla daqiiqa lama duwwaan isinii kenna yookaan isaa gadi. Dhaabbilee yookaan jaarmiyaa siyaasaa baay'eetu biyya keenya keessatti galee Dr. Abiy Ahmed iddoo kanatti gadda dubbataa akka turanitti gara nama dhaabbilee jaarmiyaa 80 akkas waan ta'u wayitii jedheetu haasaa ture. Kan keenya iyyuu kan Oromoo duwwaan iyyuu yeroo I think yeroo ni walgahii jalqabaa kan jaarmiyaalee siyaasaa walitti qabe gara 14tu argaman itti fakkaatu yoo dogoggoruu baadhe. Hamma kana nu barbaachisaa. Maal gorsituun akka nama amanaa tokkotti yookaan immoo akka nama wangeela Kiristoos lallabuutti dhaabbileen kun nu barbaachisu of course garuu amma kana barbaannaa akka Oromoottis akka biyya Itoophiyaattis yaada maalii qabdu dhaabbilee jaarmiyaa siyaasaa kanarratti? Ammallee amma sirraa dhagaara lakkoofsa kanniin miliyoona gara 100 jira jedhama. Lakkoofsi uummata Itoophiyaa keessatti amma namni paartileen dhaabbileen siyaasaa 80 jette hagam goonee isaanii hirraa. Wanti guddaan amma jechuu barbaadu sagantaan isaan qabatanii dhufan inni akkamitti biyya kana bulchan akkam sablammii walitti tokkummaan qixxummaan bulchuuf danda'an ka jedhu sagantaan isaanii murteessaa ta'anatti fakkaata. Kanaafuu hundinuu gingilchuu beektanii gingilfamee qulqullaa'ee addaan hin bayaa. Namni hundinuu kaayyoo ofii qaba, dharraa ofii qaba, waan achiivii godhu yookiin ammoo argachuu barbaadu jira. Wanti inni taargeetti godhee xiyyeeffatee deemaa jiru kun bu'aa ofiitiif moo bu'aa ummata saniitiif ka jedhu sagantaa isaa san approachii isaa santu murteessaa. Kanaaf akkuma jedhame haa ta'u garuu sabni kun maal nurraa barbaada maal nu qabannee dhaqaarra. Wanti nu qabannee deemnu kun wanti isaanitti dhiyeessinu kun fudhatama qabamuun qabu ummata san kan murteessu jechuudha. Kanaaf ammallee taatu biyya kana keessatti paartileen gugurdaa lama naafatti fakkaata. Kun ammoo sadaffaan ganama raamiti Dimokiraatii fi Rippaabilikaanii ka jiru Tii paartii sadaffaan. Isaan amma warra wal dorgomu jechuun biyya keenyatti illee oduu sadii oduu ta'eeti yookiin afur ta'eeti gaya. San caalaa kuwwan ammoo sagantaa wal fakkaatu marjii oduu godhaniiti. Kan keessaa egziitii fudhataati marjii oduu godhaniiti gaarii.
amma saffisaan deemaara adeemsini biyya keessatti highway keessa deemaara. Saffisaan waan deemaaruuf keessatti galaagalaati yoo dhugamaanuu saba saniif uummata Itoophiyaatiif sabaaf sablammiif hin dhaabanne jedhaniiti yoo ka deemaaranii biyya san bulchuu hin dandeenye yoo ka jedhanii 80 maan namaaf godhaa itti haa yaadanii jedhee dabarsa kan. Maqeessi yaabbisuu faarfataa Phaawulos jaarmiyaalee siyaasaa amma kanatu jira biyya kana keessa akkuma amma Paaster Bushuraan jedhee biyyi Ameerikaa kuni lakkoofsa namaatiin Itoophiyaa si'a 3 oli. Gurguddaa lama duwwaa qabna jaarmiyaalee siyaasaas keessatti. Biyya keenyaa fi 80 kun attamitti ilaalta maalimmoo isaan gorsitu? Faayidaa uummataa fi fedhii uummataa giddu galeessa godhatanii wal danda'uudhaan waliif obsuudhaan waliin mari'achuudhaan walitti dhufanii tokkoomanii at least lakkoofsa ammaa kaafamaa jiru kana hamma ta'e tokko walakkaa gaditti gaccabsuudhaanii gaaddisa tokko jalatti bifattiin biyyittii Itiyoophiyaa jedhamtu sana ijaaraniif geggeessanitti utuu dhufaniiti baay'ee gaariidha. Namni mana ijaaruu citaa waliin saamuu jedhamti Oromoon. Kanaafi godoo gamaaf gama bibittimmaa'anii humni jiru kun bibittimfamee hidhaa tokko hidhuu hin danda'u. Walitti garuu yoo fo'amee waa cimaa hidhuu danda'a, waa cimaa hiikuus danda'a waan ta'eef karaa isaanii danda'ameeni addaddummaa isaan jiru kana baay'ee dhiphisanii faayidaa uummatichaatiif nageenya uummatichaatiif fedhii uummatichaatiif hojjetu yoo ta'aniif akka amma jechaa jirru kana bifa kanaan yoo socho'an baay'ee gammanna. Inni kaleessaaf inni kaleessaa darbe kaleessumatti hambifamee bifa haaraadhaan ejjennaa haaraa adeemsa haaraa yoo jalqaban jedheen yaada gama kootiin. Maqeessi yaabbisuu lubni fiqiruu watamitti ilaalta jaarmiyaalee siyaasaa hamma kana carraanii baay'ina isaaniis OPDO akka umriin OPDO dheeratuuf carraan kennu OPDO'n ajaa turte amma yeroo isheen urgaa'aa jirtudha isaan kun immoo baay'eedha. Kanaaf nu mo'uudhaaf jedhe haasaa Dr. Abiy dhaggeeffadheen ture nu mo'uudhaaf iyyuu isin walitti dhuftanii jabaachuun irra jira jedhe. Yeroo kana namni gara keenyatti deebi'aa jira jedhe. Kanaaf attamitti ilaalta nu barbaachisaa jaarmiyaalee namni kun maalimmoo isaan gorsita? Egaa akka ilaalutti inni kun mostly kan xiinxalaa siyaasaa warra godhanii warra politics wanni beekanii maaliif baay'een isa akka barbaachisu maaliif muraasa ta'uun akka irra jiru sirriitti beeku. Yeroo tokko haalli keessatti baay'ee amma 80 fa'aa utuu hin ta'in 3 4 5 barbaachisu ma jira. Inni mataasaa kan danda'e akkamittiin siyaasii 2 3 ta'ee wanta tokkoo fi dhaabbiin 2 3 ta'ee kaayyoo tokkoo fi kan inni qabsaa'u karaa gargaaru karaa muraasa qaba. Garuu waan an jechuu barbaade yeroo dhaqee xiqqaatu yeroo dhaqee gad dhufu garuu wanta fayyadu moo guddaa akka qabuun beeka. Amma siyaasii jiran kun amma baay'ee waamteet carraa isaanii uummata biyya sanaa biyya Itoophiyaadhaaf qabanii waan lama jedhee yaada akkuma dandeettii kootti. Yookaan walii galuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedha Filiphisiis boqonnaa 2 yaada adda addaa walitti fiddanii tokko gochuudhaan gammachuu koo fiixaan naa baasaadha. Yaaduma tokko jechuudha miti. Yaada adda addaa dhufee walitti ijaaramu sibiilayyuu walitti wannoodhaan godhu miti. Yaada adda addaa walitti fiduudhaan yaada tokko irratti walii galuudhaan gammachuu koo immoo fiixaan naa baasaadha. Kun isa wangeelli jedhudha. Waan jechuu barbaadu yoo walii galame yoo ammanni duwwaan nu ga'a
sababii kanaaf lama yookaan sadii nu ga'a. Waan inni lamaaf sadii nu barbaachisu immoo kana. 40-50 ta'uu nurra hin jiru jedhanii walii galanii yaada kana walitti fidanii yaada adda addaa kanarratti tokko godhanii walii galanii fedha uummataa sana fiixaan baasuu dadhabanii akkasittiin nama boqochiisu akkasittiin nama afaan fajjeessuu dhiisuu irraa qusatamanii sabi tokko ta'ee ilaa dhaaba sadii qabna inni kun kanaaf dhaabate inni kun kanaaf dhaabate dhumarratti yaadi isaa immoo kana yookaan lama qabna kana jedhee uummanni itti konbiinsi ta'ee amanee yoo deeme uummata sanaa tasgabbeessu dhaaba durumaan ture kanayyuu dorgomaa cimaa ta'anii dhaaba kanayyuu ittiin dorgomuun ima danda'ama. Yoo garuu waliigaluu akkuma kootti waanuman jedhee obbo Baluu dhaabee obbo Baluu kana jedhee obbo Baluu faammoo eessa dhaqu siltaanoo 2-3 duwwaa jira noo 80 goona yoo jedhame haala kana dura hin turreen saba sana adda adda hiruudhaanii kiyoosii guddaan ka'uu akka danda'uun tilmaama. Kadhannaa kooti akka hin taaneef kadhannaa kooti sabi kun akka hin nagaan bulu. Garuu sabni sabaaf dhaabanne jedhu waliigaluu dadhabnaan mataarraa boora isaa ta'eef sabi kun irra hin bada. Carraa kana jira jechuudha. Carraa walii galanii yaada walitti fidanii saba kana tokko godhanii 2-3 kan bu'uura qabu, kan iddoo qabu, kan hundee qabu, kan jecha qabu, kan siyaasa, kan dinagdee of keessaa qabu, akkaataa itti fayyaan bulu, akkaataa itti education barumsi bulu, akkaataa itti biisuun bulu, albuudaa lafa keessaa, abduudhaa lafarraa qabnu, kan lafa jalaa qabnu sana hundumaa kan walitti qabatee biyya kanaan kanan godhaa jedhameeti. Sana kan walitti qabatee an karaa kanan hojjedhaati immoo karaa kana hojjedhee waan cimaan 2 yookaan 3 dhaabatee saba kana hordee dhaabu yoo ta'e isa durii caala wanta inni fiduun sitti dhaabii fakkeenyaaf yoo fudhanne mee dhaaba Oromoo fudhadha. Baay'atan 2-5-6-7 yoo ta'an namni gargari lama. Ati si'a tokkotti dhaaba 2-3 dhattee vootii gochuu hin dandeessu filuu hin dandeessu. Namni gargari lama, humni gargari lama, qabeenyi gargari lama. Jaalalli gargariirama. Wanti gargariiramu kuni iddoo iddootti bicuu ta'a. Walitti fidee dhufee waa hojjechuu dadhaba. Akkasumas immoo namni immoo nafaan fajjaa waan godhu dhaba. Inni kunis waan gaarii dubbataa, inni kunis gaarii dubbataa, inni kunis gaarii dubbataa garatti godhu dhaba. Otuu namni kana keessa joon jiru mirga sila jedhe ummati mirga isaatti fayyadamee waa kaawwatee borittiin obbushee keessatti of ilaalasa jedhuti ummata akka godhu dhaba. Kanaafi waan ana daraayo hariyoon dhaggeeffatu ta'e. Dhaabii meeqa akka barbaachisu suntu beeka. Garuu dhaabii sun hundumtuu kan barbaachifne naa gala. Walaaluma koo keessa. Sana gootanii walitti fiddanii cimaa tokko 2-3 taatanii dhaabattanii dorgommiidhaan saba kana nama haala fooyyeedhaan saba kana geggeessuudhaaf yoo walii galtanii Waaqayyoon isinii kadhannaa karaa gaariirra saba keenyas geggeessite nuunis nu boqochiistu. Ani mimmiixaanuma koo gubaa jettini jedhan jira. Anuma koo guba jettanii ennaan immoo gargar nu faffacaastanii waan lafa liin nu dhabnee nama waam nu dhabnee waan baannus waan jennus adda adda ta'e sabi garaa tokko ollaan naannoon maatiin illee namni maatii tokko keessa jiraatu illee yeroo dhaabii baay'atu iddoo 3 jira iddoo 4 jira maatiin sun illee goolama. Ilaalaa saba duwwaatu hin ta'in maatiin iyyuu goolama. Filannoo kana lamaan keessaa yookaan nu tasgabbeessuu walii galtanii yookaan wal diddanii nu jeequ kanuma lamaan. Waaqayyo isin eebbisu xumuraa irraa dhumarratti ergaa gabaabaa isin dabarsuu barbaadan yoo jiraate luba Bishira. Ergaan kadhumaa dabarsuu barbaade warri armaan duratti ta'ee ammas siyaasa keessatti akka kiristaanaa taatanii ittiin hirmaataattan qaama keessallee jirtan xurii irraa of eegaa borseenaan isin gaafataa. Waan namni carraa kana isiniif kenneera. Namni saba ofii hin saamne, namni dafqa namaa hin saamne, mataa ofii ol qabatee saba ofii keessa deemuu hin danda'a. Konfiidensii qaba yookiin jajabina qabaata. Keessattuu malaamaltummaa irraa, hattummaa irraa, sobuu irraa, hiyyummaa ofiitiin namni yoo jiraate fuula sabaatti illee fuula waaqaatitti illee fudhatama argata. Tokko kanarraa of eegaa jedha warra siyaasa keessatti akka kiristaanaa ta'etti hirmaataa jiru. Inni lammaffaa immoo warra hawwii qabdaniif itti deemaa. Yoo Waaqayyo isin waameeruu ba'aa yoo isiniif kenneeru yoo mul'ata san qabdanii
itti deemaan ullee isin duubaan jirraa isin gargaaraa yaadaan illee haga dandeenye isin gargaaraa dhala waaqaa ilmoo namaatiif akkasuma immoo walqixxummaa mirga namaatiif yoo kadhaabattanii seenaa hojjettanii biyya lafaarraa waan dabartaniif kanaaf isin jajjabeessuu barbaada itti deemaa jechuudha. Akka yaabbistu sekeendii soddomatti lubi fiqiruun waan dhaamtu yoo jiraate. Ani wanta dhaamu yeroon kun akkuma sila jedhee carraadha. Deebii waaqayyooti. Yeroo sirbaa duwwaa miti. Gammachuun jiraa, wannoon jiraa, wanta arginee hin beekne waaqayyo fidee waaqayyotti gammadaa galateeffachaa jirra. Yerichi garuu yeroo sirbaa duwwaa akka hin taanee fi yeroo hojii waan harkaan qabadhe kanaa yeroo isaatti hojjedha sila dubbadheera sababii ta'ee fi yeroo hojii akka inni ta'u yeroo gammachuus ta'e amma immoo gulantaan hojiidhaan cimanii mul'atan yeroo isaa akka ta'u barbaada. Gammadina jechuun miti gammachuu keessaa yeroon hojii immoo akka ta'u kana keessa immoo yeroo midhaan facaasanii dhufanii wanta haadhamaa keessa kan facaasanidha dubbii sagalee waaqayyoo akka hin facaanneef of eeggadhaa'edha. Midhaanuma gaariitti gammadaa jirru midhaanuma gaariitti gammadaa jirru kana keessa nyaatuma gabateetti dhiyeeffanne keessa waan teelbiisii xinnoo yoo bulte nyaata sana dhiiste kaata. Iddooma tokko buute isheen. Gabatee hundumarra buute iddoo tokko yeroo buutu nyaati sun isa booddee si jibbisi. Kanaaf yeroo hojii akka inni ta'uudha. Kan inni dubbachuu barbaadu. Inni lammataa wanti baay'ee interesting. Ani dheengadda muummichi ministeeraa yeroo haasa'u waggaa 27 qabsaa'e. Wanta inni baay'ee konfidensiidhaan jajjabinaan kan inni dubbate namni ka'ee harka kan inni walitti reebe ani birrii namaa tokko hin hanne. Jaallatanii otuu hin ta'in dirqamaan hatuunu jira. Siistemii biyyaa keessa dirqamaan hun hatta yoo nattu ta'in ajjeefamta. Waaqayyo eege abbaanis of eege. Har'a namni tokko gadi 27 booddee ani birrii tokko birrii namaa hannaan hin fudhanne yeroo jedhe ija jabinaan dubbatu ani waaqayyoon hin baay'ee galateeffadhe achi taa'e. Ilaa jaran namni uma jiraataa modu'a. Uma jiraataa modu'a akkuma lubi keenya jedhee haxxummaarraa of eegu, hankoo caalaarraa of eegu, hannarraa of eegu, sassatarraa of eegu, obboleessa kuffisanii darbanii waa afaan hin qabuudhaarraa of eegu. Fakkeenya nuu ta'uu sababii ta'ee fi akka namni kun akka dubbate jedhee namanan nama amantiitiin namana akkuma dubbate birrii tokko nyaanne jedhee namana. Kanaaf konfidensiidhaan ija jabinaan dubbate sababii ta'eef hundumti siyaasa keessa jirtan haala iddoo hundumaa keessa kan jirtan geggeessaa irra kan jirtanii gaaf tokko ija jabinaa waan akkasiin dubbatan hin barbaada. Inni lammaffaa waldaan kiristiyaanaa. Waldaan kiristiyaanaa ilaa aangoo kaleessa qabdi biyya lafaa kana albuudaa jiru waan hundumaa jiru irratti nama muuduudhaaf, nama gorsuudhaaf, nama ifachuudhaaf kaleessa waaqayyoon ittiin ifachaa ture, inni ittiin gorsaa, inni ittiin barsiisaa ture har'as waaqayyo. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa kaatee wal tumsitee, wal ijaartee haala jijjiirama jiru kana keessatti namarraa yookaan iddoo adda biraatii baruu otoo hin ta'in wangeela keenya keessa jira, barsiisa keenya keessa jira, tokkummaan achi keessa jira, jabaachuun, wal jaallachuun labsii iddoo adda biraa nuun wangeela baannee iddoo adda biraatii labsii jaalalaa duwwaa dhaga'uun gaariidha namarraa barachuun yeroo hundee isaa dhiibnee garuu haala adda biraa keessa seenuu nurra jiru wanti sababii ta'eef waldaan kiristiyaanaa akkuma kana dura jabaattee cimtee ammas daranitti cimsitee akka isheen itti fuftee saba ishee boqochiistuun ergaa godha barsa. Waaqayyo yaabbisuu dhumarratti obboleessi keenya faarfataa Phaawulos sekeendii soddomatti dhaamsa qabdu yoo jiraate. Dhaamsi koo gabaabaadha. Jaalalli kan isaan barbaadu jedha macaafii. Kan keenya barbaachuu, kan keenya duwwaa waan jennu. Adaraa qabaachuu hadhiifnu, kan hiriyaa ofii waan hiriyaa keenyaafis ta'u. Waan jedhus yaaduu adandeenyuun jedha. Kan biraan immoo abshaalummaa haa qabaannu, abshaala haa taanu, gowwummaa, doofummaa raawwatee of biraa haa fageessinu. Akka bofaa haxxee akka gugee garraamii ta'a barsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe haa qabaannu bifa kanaan adeemsa keenya haa godhannu abshaalummaa qabaannu isa garaa keenyatti haa qabaannu waan hunduma waan garaa keenya keessa jiru hurgufnee bakka dhannutti hin baasin jedha.
Dhaamsi koo kanuma eebbifamaa. Waaqayyoo hunduma keessan eebbisuu dhaggeeffatoota TV humna wangeelaa yeroo wajjin qabaatanitti akkasiin guddaa eebbifamtan abdii guddaan godhaa sagantaa kana fakkaatuun deebina yeroo biraa wal agarraa keessummoota koos maqaa keessaniin guddaan isin galateeffadha hunduma keessanii Waaqayyo isin haa eebbisu turtii gaarii qabaadhaa. Sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa.